Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoo hadda qabadhee isinii deebi'e tanaan dura waa'ee mucayyoo tanaa isinitti himeen jira jechuudha. Mucayyoon amma suuraa irratti argitan suuraa ishii noormaalii amman argadhe jechuudha. Ka tanaan dura argee isheen akka of ajjeesteetti baay'ee fuulli hin beeksisu jechuudha. Normaali ishii kunoo hadda argadheen jira jechuudha. Kan Beeruti keessatti of ajjeeste jedhanii sheer godhan jechuudha. Isheen tuni akkaataa ishiin itti duute isinitti himeen jira. Miilli ishii lamaan lafa tuqee haanni morma ishiitti irratti ta'ee jira jechuudha. Kun waan baay'ee nagarramu. Namni of ajjeesu numa jira duunis jira, garuu namni yeroo of ajjeese jedhamee sooshaal miidiyaa irratti sanuu karaa peejii isaaniitiin kan sheer godhan waan isin garramu jechuudha. Karaa peejii isaanii warra jiraattotuma warra Libaanoon keessa jiraatu kan sheer godhe jechuudha. Miila ishii lamaan lafa ejjatteeti akkamitti of ajjeesti? Dhugaa baay'ee nama garrama. Ani maal jechuun isin dhufee kunoo namni beeytan mucayyoo tana jechuudha. Namni suuraa argitanii ni beeytan normaali ishii kana namni beeytan walii sheer godhaan isiniin jedha. Amma ishuma duuteef illee hin dhufne. Maaliifan dhufee ishii duute isin beeksisuuf osoo hin taane gorsa ishii xiqqishuu ishii haga daqiiqaa takkaallee ta'u isin dabarsuun dhufe. Kanaan durallee garuu isinumatti hima. Maaliifan jechuu dhufe yeroo kanatti Beeruti keessa jiraachuu jechuun nama ibidda keessa jiraate jechuudha. Dhuguma dubbachuutti yoo ta'e jechuudha. Nama ibidda keessa jiraate Beeruti keessa jiraachuu jechuudha. Garuu ammoo yeroo kana koronaanis immoo baay'atee jira. Of fuuldura immoo yookaan karaan sunuu cufamuu danda'a. Waan isaa garuu irra hin beeku sobu. Kanaaf yeroo kana warri kontiraata keessan fidhattanii jiraattan akkuma taateen taatanii biyya tanaa baatanii galu. Warri ala jiraattanillee jechuudha. Warri ala mana madaamitiin ala jiraattanillee tikeetii murattanii tikeetiin guutee jira yeroo hundayyuu $375 ni argattan jechuudha kun. Ni jira. Kanaaf akka ta'een gara maatii keessaniitti deebi'u wayya. Maatii keessan ija arguu dhugaa isin jedha. Biriin hojjettanii lakki hojjedhee biyya sanatti illee of jijjiirawanni jedhamu hin jiru soba. Kanaaf immoo lubbuu keessan sirriitti of eeggannoo godhaan isin jedha. Maaliifan isin jedhee yeroo isin galuuf kaatan ji'a tokko ji'a lama minaamin isin hafee $375 san tikeetuma san isin muranii isin galchuudhaaf iyyuu isuma dadhabuuf iyyuu lubbuu keessan balleessu jarri. Mucayyoon tun amma miila lamaan lafa dhaabbattee of ajjeesti jechuun soba. Isaantu wayi godha yookaan ajjeeseeti dhaqanii to'achitti godhanii suuraa kaasanii sheer godhan malee jechuudha. Kanaaf isaan faanas baay'ee hin qaaqina. Yoo birris isin dhorgatan tikeetuma akka isin muran gaafadhaati gara maatii keessanii galaan isin jedha jechuudha. Viidiyoo gabaabduu tana qabadhee isin deebi'ee hadaraa isaan faan hin qaaqina, lubbuu keessanii dhabina, birri malee birri yoo isin dhorgatan tikeetuma san muranii akka gara maatii keessaniitti isin galchan taasisan hin jedha. Viidiyoo tana yeroo tan keessaniif sheer godhaa mucayyoon ishee tana jechuudha.